Waajirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee walitti hidhamiinsa hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa cimsuun tajaajila haadholii fi daa'immanii si'ataa fi dhaqqabamaa taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jira jedhame. Waajirichi waltajjii walitti hidhamiinsa hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa irratti kenna tajaajila fayyaa cimsuun fayyaan haadholii fi daa'immanii akka mirkanaa'uuf ogeeyyota fayyaa sadarkaan jiran hirmaachisuun marii taasise. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa magaalaa Shaashamannee Obbo Sultaan Huseen akka jedhanitti mootummaan tajaajila fayyaa namarratti xiyyeeffate kennuun hawaasa fayyaa qabeessa taasisuuf hojjetaa jiraachuu himan. Dhaabbilee fayyaa cimsuun kenna tajaajila hawaasaa gama fayyaatiin jiru xiyyeeffannoon hojjechuun ogeeyyiin fayyaa gahee isaanii akka baachuu qabanis dhaaman. Fayyaa daa'immanii fi haadholiitiif xiyyeeffannoo kennuun hawaasa fayyaa buleessa taasisuu kenna tajaajila si'ataa fi dhaqqabamaa kennuun komii hawaasa biraa ka'uu qindoominaan furuu walitti hidhamiinsi cimuu akka qabus eeraniiru. Pakeejii fayyaa haadholii fi daa'immanii hojiirra oolchuun ogeeyyiin hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa tajaajila fayyaa hawaasaa aantummaa qabu kennuun gahee isaanii akka baatanis dubbataniiru. Sagantaa nyaataa fi sirna nyaataa irratti xiyyeeffachuun hojii hojjetameen mandara moodeelaa hundeessuun qonnaan bultoota fayyadamoo taasisuun danda'ame jedhame. Magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Malkaa Sirbaanaa Iddoo Leencaatti qonnaan bultoonni gannaa fi bona oomishuu hojii qonnaa sirna nyaataa mirkaneessuun xiyyeeffannoon hojjetaniin nyaata madaalawaa argachuun cinatti jireenya isaanii fooyyeffatan hooggansa federaalaa naannoo magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii Lixaan muuxannoo hojii isaanii daawwatamee jira. Kantiibaa Taanaa fi qindeessaan kilaastara diinagdee magaalaa Shaashamannee Dr. Firaa'ol Uddeessaa qonnaan bultoonni kunneen lafa isaanii sirnaan fayyadamuun midhaan adda addaa akka qamadii, boqqolloo, xaafii fi kuduraalee oomishaa jiru jedhan. Kana malees horsiisa loonii, lukkuu fi re'ee waliin walitti hidhuun galii isaanii dachaan guddisaa jiraachuus ibsaniiru. Hoogganaan itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Bariisoo Fayisaa akka jedhanitti qonnaan bultoonni kunneen kutaa magaalaa Malkaa Sirbaanaa Iddoo Leencaa ganda moodeelaa Turuffee Watara Elemooti ministeera qonna federaalaatti waajirri nyaataa fi sirna nyaataa piroojeektii NASA'n Itoophiyaa jedhamu waliin qindaa'uun hojii nyaataa fi sirna nyaataa irratti abbootii warraa 65 ta'aniin hojii fakkeenyummaa qabu argamuu ibsan. Qonnaan bultoonni biroos jabaatanii hojjechuun lafa qaban irratti oomisha garaagaraa oomishuun nyaata madaalawaa argachuun jireenya qananii jiraachuu akka qabanii fi mootummaan hojjechaa jiraachuu himan. Ministeera qonna federaalaatti itti gaafatamaan waajjira nyaataa fi sirna nyaataa addee Alam Tsahaay Sargaawii qonnaan bultoonni kunneen mandara moodeelaa jedhamuun kan filatamanii fi bu'aawwan mul'atus abdachiisaa ta'uu ibsuun muuxannoon kun qonnaan bultoota biroo biratti babal'achuun badhaadhina akka biyyaatti eegalame itti fufsiisuu akka qaban dhaamaniiru.